shanee ka jedhamu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromooti. Shanee Itoophiyaan beektaa? Maqaa ati hin qabne sii baasuudhaan beekamtuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon jijjiirre. Kaayyoo miti sagantaa siyaasaan jijjiirre, heeran jijjiirre, seeran jijjiirre, istiraateejii jijjiirre jechuudha. Sababa kiyyaan otuma hidhamanii, otuma hiikamanii 12 fixuuf waggaa 35 fudhate. Walga'iin kun afaan Amaaraa ta'a jedhan. Isan dide gaafas. Achi na hidhan jechuudha. Waggaa 3 hojiirraa dhorkameen mana ta'a jechuudha. Ejentii abaabotinaan jedhan asuma Finfinnee. Miindaanaa kennu. Manuma mootummaa mana makalaakaa keessan jiraadha. Garuu Finfinneedhaan ba'u. Warri tikaa akka nu hordofanutuma beeknu wajjin. Kun Jeneraal Kamaal fa'aa, Jeneraal Haayiluu fa'aa. Gaafas Jeneraal Alamsheetu nu faana turanii hiriyaa keenya. Hayyuu dureen biyya ta'e tokko dhaqee Eertiraatii as gara bilbileen dhufu bahaa nuun jedha jechuudha. Daawud Ibsaa. Abaawoodhaan jedhan egaa namni hunduu. Isarraa kaafe. Saareen silaafuu cheermaaniidha. Achi keessaa ijoolleen Oromoo akka dandeessu diffeendina goote jechuudha. Walgahii tokkoon godhe erga Abaaworraa dhufe Hootel Haawuzen jedhamu. Walgahii duraa kan hin jalqabe Tigraayitti. Maqalee Hootel Haawuzen jedhamu. Kan hin gammadu jaarmiyaa yakkamaa sana keessaa bahu kooti tokko. Jaarmiyaa gaaffii Oromoo qabatee jiru. Adda bilisummaa Oromootti waamamuu koon gammadaa jechuudha. Waan hin gaabbu tokko illee hin qabu. Otuni mana hidhaan seeniin dura otu Abaawoonuu asiin galii lammaa waliin deddeebisnee wal agarreerra. Warri OPDO keessaa jijjiirama kana qabatee as dhufe waan beekaniif waan danda'an qabeenya isaanii beekumsa isaanii Oromoof waan qusatanii hin qabani akkasitti namanii dhufe. Kanaaf waan hin beeku waan hin yaadu lammaa waliin bal'inaan haasofne. Qabsoo karaa nagaa keessatti hooggantoonni duradha jiru. Foontirradha jiru. Qabsoo lolaa keessatti jeneraalonni duubadha jiru beekte. Egaa isin waliin waa bal'aa dubbanna jedheen yaada nama keessumaa qabsoo uummata kanaa keessatti umurii keessan dabarsitan jechuun hin danda'a. Kallattii garagaraan sananii kaasna waan ta'eef waan ijoollummaa waan dargaggummaa akkasin nu yaadachiistaniin barbaadatu umurii kanarra hin gahin sadarkaa kanarra hin gahin nama akkamii turtan laata? Akkuma ijoollee baadiyyaan ture. Koonyaa Horroo Gudurootti dhaladhe Ona Abee Dongoroo ganda Malkee jedhamtutti. Akka carraa ta'ee yeruma manni barnootaa naannoo keenyatti banamu bara dargii sana ani umuriin koo barnootaaf ga'e akkasittiin barnoota seene. Gaafa sanga jaatti jira. Jaatti ol immoo haayiskuulii elementaris haayiskuulis Shaambuttan baradhe. Midhaanan eegaa loon nan tiksaa yeroon barnootaa deebi'u. Akkasuma eegaa ijoollummaan kiyya xiqqoo abbaan koo ijoollummaatti waan irraa du'eef ani hangafa. Ana umurii waggaa 13 gaafatamni manaas irratti kufe jechuudha. Akkasitti isa dargaggummaa taphaa maal kana badaan agarree anaa balbala 10 jiru abbaan koo duunaan waggaa 3 dhiise barnoota. Itti obboleessa koo sanatti aanu waliin carraan nu bu'e eenyu baratu eenyu qeettaafu inni erga jabaate. Ani kan barnootatti deebi'u inni immoo akka qeettafu carraan na baasennaan an barnoota seenee nan ture egaa waggaa 3 utuun baratii nan ture. Akkasitti anaa balbala 10 jiru warri Ihaadeeg OPDO'n achiin dhufanii gaafa sana waan Oromoon waayyuu quban qabu mindaadhumaan argadhe warra koo gargaara laata jedhan itti dabalame jechuudha. Akkasitti leeqaa naqamtetti calalaqitti illee injii OPDO'tti dabalame. 83 akka Itoophiyaatti. 83. Yeruma dura dhufanii karaa naqamtee sana. Waggaa 35 irraa jechuudha. Akkasi. Sababa rakkoo maatiirraan kana murteessan. Maaliif haftanii barachuu feetanuu? Tokkoffaa man ture. Sana boodas rakkinni akka durumayyuu warri kiyya harka qalleeyyiidha. Ani hangafa. Ergamuu carraan kun argame yoomii hindaan jiraate tarii jedheen achi dabalame jechuudha. Milkaa'iraa kaayyichisni milkaa'iraa. Ani hin beeku. Yeroo sanaaf jechuu kooti. Hagatee haadha kiyya gargaareera. Hangana hojiirra jiratti walakkaa miindaa kiyyaa haadha kiyyaaf mummura. Jireenyi ishee xiqqoo akka baadiyyaatti beela keessaa baateetti. Egaa dheeraan turre inni. Waggaa gamiif ture? Hanga waggaa 13 14. Sana booda anis hojii sana addaan kuteen egaa gara adda bilisummaa Oromoo deeme jechuudha. Seenaa nama gaddisiisudha ni xiqqoo miira namaatti. Egaa ijoollee sun hundaatan kan nama hundee obbolaan warri sunoo warri
obbolaan inni natti aanu utuma baratiin hafe sababa carraa sanaan itti aananii immoo lakkuutu jira quxisuun koo isaan immoo sababa kiyyaan utuma hidhamanii utuma hiikamanii 12 fixuuf waggaa 35 itti fudhate. Namni meeqa nama? Lakkuudha isaan. Ijoollee lakkuu lama qabdu. Akkasitti isaan 12 waggaa 35 itti fixani. Hidhamaa hiikamaa jechuudha. Isaan booda immoo ijoollee durbaa jira isaan barataniiru. Isaan fixan. Haa ta'u gaa bagee jiraatanii armeen keessanoo jiru. Fayyaadha. Nagaa isaaniitiin jiru. Egaa haa ta'u waan bareedaa waliin kaasna jedheen abdadhaa tarii waggoota 13 sana yaadattuu laata yeroo Yaadig aangootti dhufee OPDOnis keessaa dhalatee waggoota 13 jettan sana akkamiin dabarsitan akkamiin yaadattu? Dura dabballeen ta'e. Dabballee ta'een naannoo Mataaraan ture achi tokkuma tureen Salaaleetti na jijjiiranii Salaalee kana Dagam Kuyyuu Yaayyaa Gullallee hambisoo naannoo yeroo gaggabaabaa hojjedhe achitti wal dhabne gaa wal dhabne kana hundoo miidiyaa tokko ta'e tokko irratti waan haasa'een si'a warra OPDO to'atutu jira nuti ijoolleedha gaafas kanan beeknu gaafatamaan keenya dabballee nana koonyaa Salaalee gaafas Abebee Tulluu jedhama. Ona 31 meeqa qaba ture gaafas darraafa dabalate Salaalee kun sandaanfaan faa sulultaan faa kun achuma jala turan. Walitti qabamnaan yeroo duraaf fiichetti walga'iin afaan Amaaraatiin hin jira. Ani Tigireen jala taa'uu takkaa quban qabu. Nama tokko jira Hayilamaariyaam Abebee jedhu nama kana erga gaafasii argeen beeku. Sana duras argeen beeku gaafas man arge. Keessumaa warra TPLF waan nu bira jiruuf walga'iin kun afaan Amaaraa ta'a jedhan. Isan didee gaafas. Achi na hidhan jechuudha. Fiichetti na hidhanii baatii 8 booda kuni dabballee ta'uu hin danda'u haaromsaa fudhatu jedhanii huursotti ni argan. Lamaan illee akkasuma calliyaa innis dabballee ta'uu hin danda'u dhiphummaa qaba jedhamee Lammaa Magarsaa huursoo waliin dhaqne haaromsa fudhan. Waan achi keessatti ta'u waan sirrii hin taane waan beekaniif. Inni calliyaa ture jiru baay'een namarraa Raggaasaa fa'aa jiru Tolaa Dabalaa fa'aa ni du'e Abdulqaadir Maammee tokko Gurbaan Roobee tokko ni du'e lola irratti dhumanii walakkaan isaanii Getaachoo Nagaashii Micaa Muka Turrii tokko inni fa'aa gaafa daraaraa kafanee du'e Boossee jedhanii hidhani. Dabballee ture Ambo. Kanuma gaafa daraaraa kafanee ajjeefamee awwaalamu awwaala isaa irratti Boosseettaa jedhani Getaachoo Nagaashiin Micaa Muka Turriiti sooranaatti du'e lola irratti. Akkasitti haaromsa fudhadhaa jedhanii huursotti leenjii waraanaa nu erganii achi yeroo baanu gaa nuti ramaddiin keenya adda adda ta'e Lammaan gara federaalaatti gara sakuriitiitti ramadame ani waraanatti ergame jechuudha. Baay'een akkasitti waraana jalqabe. Waraana keessa waggaa meeqa turtan jechuudha leenjii haaromsaas isa jalqabaas fudhattanii? Waraana keessa walumaa gala waggaa 13 ture. Waggaa 13 kana keessa waggaa 3 hojiirraa dhorkameen mana taa'e jechuudha. Ejentii Abaabotinaan jedhan asuma Finfinnee. Miindaanaa kennu manuma mootummaa mana makalaakaa keessa jiraadha. Garuu Finfinneedhaan ba'u. Na waamanii natti himani. Jeneraal Saamoraatu waamee natti hime. Ati ejentii Abaabotii Maarshaal Koortii irratti sii mannanaan jedhe. Na himadhu yeroo gabaatteen jedhe. Otuma nimatiin hafan garuu. Na nimannee akkasitti waggaa 3 manumaan taa'e Finfinneedhaan ba'uun ture. Maalirraa kaanii akkana isiniin jedhu? Ejentii Abaabotii yeroo waa shakkanii. Of course shakkiin isaanii tuni tokko waanuma jirudha. Garuu isa kaanis yoo jibban akkasuma jiru. Nama xiqqoo jabina qabu yeroo dubbatu. Yoo sabboonummaatti si shakkanii inni suni gama Abaabooti gaafas Abaaboodhumaaf kennama. Akka dhuunfaatti ati sabboonaa yoo taate including bara sana maqaan keeyyuu dhiibbaa sirratti qaba. Maqumti ati qabdu maqaan abbaa kee atitti waamamtu si shakku maqaa sanaan kaanii si shakku. Akkasitti kaanii gaa. Gaaseen ajaa'ibaati. Tarii wantoota waggaa 13 dabarsitan sana isa waggaa 3 mana teessaniin ala maqaan ammaa isinitti maxxanfamee waan biraa wanti yaadattan maaltu jira bu'aa bahii dabarsitan. Kana keessa isin darbamaa laata waan irra jennee dhalootni nu daawwatu irraa barachuu danda'u. Egaa waan Oromoo akka dandeenye hojjenne jechuudha waraana keessatti. Inni dadhabbii guddaa gaafata, obsa guddaa gaafata, riskiillee qaba. Warri tikaa akka nu hordofan utuma beeknu hojjenna. Hanga kun Jeneraal Kamaal fa'aa, Jeneraal Haayiluu fa'aa, gaafas Jeneraal Alamsheetu nu faana turanii hiriyaa keenya. Already ifa ba'eeyyuu 50-60 taane qondaalonni Oromoo taane hanga ifatti walgahii gochuu, mari'achuu, kallattiidhaan waajjira adda bilisummaa Oromoo quunnamu kanatti turre jechuudha. Utuma keessa jirru.
Inni kaan immoo lola dirree lolaati. Inni akkuma hiriyoota koo waan adda ta'e hin jiru. Gaafa sanarraa saftanii har'a geenya akkasitti haasofne inni kun iyyuu waan guddaadha. Egaa haa ta'u akkamittii fi yoomidhammoo kan isin adda bilisummaa Oromootti waraana keessaa salaas ture sana booda akkamiin guutummaa guutuutti gara sanatti cabsitanii seentan murteessitanii yericha nu yaadachiisa. Murteen karaa dhaabaa ture bahuun hin danda'amu ka jedhudha. Bahuun mootummaa abbaafachiisuudha. Achuma keessatti itti fufuudha ka jedhu ture. Garuu immoo mormiinis ture. Waan kun saaxilameera. Namoonni ni wareegamu ka jedhus keessa ture. Akkasitti otu kanaan jirru otu asittuu waan ifa ta'e ejjennoo ifa ta'e otu nuti hin qabatiin Jeneraal Kamaal waraana haga ta'e qabatee karaa Shiraaroo Eertiraatti ce'e jechuudha. Gaafa sana Jeneraal Haayiluu fi ani as Finfinnee jirra. Akka carraa ta'e ollaa jiraanna. Ani immoo hojiiyyuu hin qabu. Training centeriiti gaafatama qaba. Gaafatama Kaalikireemii ture Jeneraal Haayiluun. Asuma militoorii kana. Mari'annee hayyuu dureen biyya ta'e tokko dhaqee Eertiraatii as gara bilbileen dhufu bahaa nuun jedhe jechuudha. Daawud Ibsaa. Akkasitti murtee kanaan gara waraana bilisummaa Oromoo dirree kibbaa jiranitti kan amma gammachuu abboyyaa ajaju. Isumatu mooyaaleedhaa dhufe illee nusumate jechuudha. Gaafa sana nan yaadadha. Akkasitti waraana bilisummaa Oromoo kibba dhaqne achirraa immoo Naayiroobii nu geessanii Eertiraatti kottaa nuun jedhanii Eertiraas dhaqee waanuma waraanaa sana hojjedhee gaachuu amantu. Egaa seenaa ajaa'ibaati maaltu adda godha tarii dhugaa argitu dhugaa dhageessu waan sirriin taane argitu waan sirriin taane dhageessu yeroo OPDO keessa jirtan jedheen yaada. Wantoonni sun immoo ejjennoo barbaadamni waan akka kana keessa taanii murtoo akkasii fudhachuun miti mee waan sana xiqqoo nutti himtu. Maaliif amma namni tokko suma dhugaa badaa jiru argu waan hin taane osuma argu dhiisema akkuma isaatti jedhee wajjin hojjechuun jira. Yeroo fi umurii ofii fixuun jira akka sanatti al takka takka immoo keessaa cabsatanii ba'anii akkas jijjiiramaa foonnachuunis jira waan ta'eef hin jedhe. Inni kun inni gaaf tokkotti irra hin geenye. Akkuma isin jedhe gaafa itti dabalame waan Oromoo hiikuu ban qabu. Miindaa argachuuf itti dabalame. Erga itti dabalame umuriinis muuxannoonis gaafa dabalaa deemu hagi nuti arguu dandeenyus koppiin keenya bal'achaa deeme. Immoo irra caalaa isaanumatu akka nuti arginu godhe baay'ee tuffatanii Oromoo akka namaattuu ni ilaalani. Otu gaafa sisa nuti haasofne nu dhaga'aniiru ta'e har'a Oromoo caalaa isaaniin fayyadate irra isa dhugaa. Nama iyyuu itti fakkaachuu didee walgahii tokko yaadadha. Akkan isaaniitti 93 akka Itoophiyaa kanatti yeroo Ihaadig lamatti hiramu sana waraanni qondaalli ajajaa kutaa waraanaatii olitti kutaa mokonnochi kibabiitti walitti nu qaban. Jeermaanii walgahii kana gaafatamaa sakuriitii biyyoolessaa Kinfee Gabramadiin ture. Jeneraal Saadiqaan fa'aa, Saamoraan fa'aa, Abbaa Duulaan fa'aa, Baacaan fa'aa gama Oromootiin namni guguddaan hundi achuma jira. Waan isaan Oromoo godhaa jiran kana itti himne jechuudha. Namoonni muraasni walgahicha irratti gara nama 400 oltu jira. Nama 400 kana keessaa Oromoon 18. Qondaala olaanaa 400 ol kana keessaa Oromoon nama 18 Abbaa Duulaa fa'aayyuu dabalate. Namni 18 kana keessaa namni muraasni haga ibsuu dandeenyu daataa qabannee mana hidhaa waan isaan mana hidhaatti gochaa jiranii waan isaan baadiyyaa Oromoo gochaa jiranii akkatti isaan magaala saamanii akkatti isaan nama tuffatanii itti himne jechuudha. Akka jedhani afaan Amaaraatiin akkuma isaan jedhanitti sitti hima. Zimbalwaachoo yitanfisuu nu jedhani. Furmaa baafatanii. Otu gaafas nu dhaga'an isa dhugaan siin jedhan caalaa isaan gargaara ture. Moo kuni uumaa ilma namaati jabaan irra darbe malee maaliif gaafa garaan guutu beektaa mataan duwwaadhaafti. Si galee isaan namatti hin fakkaatu gaafas malee isaan gargaara ture. Akkasitti walgahii adda addaa irratti ergasii Maqaleeyyuu dhaqne. Maqaleetti gaafas na yaadadha Saaree Mokonnin ture biyyeen itti salphatu Jeermaanii ajajaa tokkootis ture yeroo Maqaleen ture. Abaawoodhaan jedhan egaa namni hunduu isarraa kaafe Saareen silaafuu Jeermaaniidha. Achi keessaa ijoolleen Oromoo akka dandeessu diffeendina goote jechuudha. Jeneraal Kabbadaa Galaafaa amma jiru lubbuudhaan, Jeneraal Indaalkaachoo Waldakidaan, Abbabee Garasuu gaafa sachi ture walgahii sanarra. Lakkoofsi isaanii gaafa xiqqoodha. Jeneraal Gizaa'uu Uumaa fa'aa. Jeneraal amma gaafas jeneraala miti beekte. Amma jeneraalota haga danda'an naaf falmanii jechuudha. Haga danda'an naaf falmanii kompitaantii waan ta'eef jibbitan malee namni kun abaa'oo miti jedhanii namni tokko immoo nu gane. Koloneel Baqqalee Karoorsaa akka jedhamu immoo nu gane jechuudha.
walgahii tokkon godhe erga abaa warraa dhufe Hotel Hawuzen jedhamu. Walgahii duraa kan hin jalqabe Tigraayitti. Maqalee Hotel Hawuzen jedhamu. Innaan ka'ee erga abaa warraa fidee walitti nu qabee innaan warri kaan immoo nuti kana quban qabnu baqqaleen inni sobaa jedhanii narraa dhorkanii haga humna isaanii si jedha. Akkamittuu sinii sani garuu yeroo sana uumamatu sin eege malee hin cimamti yeroo sanatti. Dhimma kiyya gaaf tokko laalaa oolaniiti. Sanbata duraan dhumatee sanbata guddaa boqonnaa irra oollee dafinoo itti fufa. Hojjaa dura itti fufa. Kana gidduutti bilbila sa'aarii irratti mana isaatti na waamanii Saamoraan dhiisi waan kanaa nutis amma siidhuun barbaannu naan jedha. Falmii kana dhiisis hin baasu. Nunis immoo amma siidhuun homaa nu gargaaru. Jennaan ganama gaafa dafinoo gaafa dhaqu ani ammaaf yaada koo dhiiseeraan jedha sa'aarii harka baase. Sa'aariitti simame waan jiruuf erga ni dhiisee dhiisneerraa jedhamee akkasitti wal darbame jechuudha. Egaa seenaa nama ajaa'ibudha. Tarii namuma uumaan lubbuu dheeressetu jiraata akka kana waan gaarii si hojjetanii. Egaa isa booda adda bilisummaa Oromoo wajjin dirree waraanaa bu'aa bahii jireenyaa waggoota meeqa ture kan dabarsitan kolon? Eertiraa waggaa 12 ture. Waggaa 12. Waraana achumatti jechuudha. Dandeeddeema gama Sudaanittis gara daangaa Jibuutittis lafichi gammoojjiidha. Waajiras yeroo tokko tokko nan hojjedha Asmaraa. Akkasumatti barrisuun hundi dhumate jechuudha. Leenjii fi bobbaa irratti hojjedha. Egaa tarii wanti baga kun hojjetamee baga murteessee dhaqee kana buuseera utuun immoo akkas godhe ta'ee kana tafee wanti jettanii of duuba deebitanii yaaddan kaastan jira laata? Kan hin gammadu jaarmiyaa yakkamaa sana keessaa bahu kooti tokko. Lammata immoo waan nuti feene akka nuti feenetti ammayyuu karaarraa jiraatu galman ga'iin malee jaarmiyaa gaaffii Oromoo qabatee jiru. Adda bilisummaa Oromootti waamamuu koon gammadaa jechuudha. Waan hin gaabbu tokko illee hin qabu. Immoo qabsoon immoo maqaan isaayyuu qabsoo. Qabsoodha qabda. Guyyaa hunda milkooftu. Wanti milkooftu jira. Wanti hafutu jira. Waan hin gaabbu immoo hin jiru baay'ee gammadaa kootu jira jechuudha. Egaa baay'ee gaariidha tarii jaalleewwan sila kaastanii obbo Lammaa Magarsaa nama guddaadha kunoo waliin yeroo sana waliin jiraachuun keessanuu seenaa nama ajaa'ibudha. Tariitii muummeen ministeera Itoophiyaa irraas Dr. Abiy Ahmedis waliin akka turtanis qubaniin qabaa kana duras dubbattanii dhagee sun hagam dhugaadha yeroo akkamii ture maal yaadattume? Jechuudha erguma OPDOtti daballee ni wal beekna. Inni xiqqoo nurra xiqqaa anaaf Lammaa irra xiqqaa beekte umuriidhaan. Profeshiniin keenya adda adda militarii dhuma ta'e. Militarii kana keessa beekta akkuma hojii kaanii dipaartimentii baay'ee adda addaatu jira. Inni quunnamtii irra hojjeta reediyoo irra. Akkasitti wal argina yeroo baay'ee. Booda immoo akka carraa gareensaa tiimiinsaa tiimii baadimmee sana turtedha Saamoraa fa'aa jalachuu. Lafa laalaa Ideedaa jedhamu jira isaan nama 8. Anis achi teessumni koo gaafa lola sana. Duris wal beekna achitti immoo yoo dirqamni yeroo adda addaa addan hin baasin yeroo jireenyaa walumaan jiraanna abbaa haga tiimiin isaa sun dhumtee inni qofaa ofiisaa hutte jechuudha qofaa isaa hafe. Namni 7 dhume marfii rasaasa marfii tokkoon isa tufe. Yericha yaadattu sin yericha hin beektu sirriitti. Na yaadadha akka lakkoofsa Itoophiyaatti 92 sanee 3 guyyaa sa'aatii 6 jechuudha. Isinis wanta sanarraa haftanii moo naannoo jiraa duwwaa? Achuma jirra. Isaan garuu wanni teeknikii isaatu inni reediyoo irraa hojjeta kaartaa irratti warra hojjetan jiru. Isaanuma marsee taa'u bataskaana tokko jalatti marfiin irra bu'ee inni ni hafe jechuudha. Keessaa namni tokko seenaa ajaa'ibaati kunis. Egaa haa ta'u isa booda isin gara adda bilisummaa Oromoo dhuftanii jarri obbo Lammaan faas Dr. Abiy faas achuma keessatti hafanii. Jabeessuutti kaanis immoo alaa akka jirtanitti dhufe egaa waggoota 8-9 dura immoo wanti jijjiiramni jedhame kun dhufe. Ergasii booda carraan wal argu waliin dubbachuu waliin hojjechuu homtuun uumamne. Otuun mana hidhaan seeniin dura otu ABO'n asiin galii Lammaa waliin deddeebisnee wal agarreerra. Hangasitti waan hamaan uumtuun jiru. Walitti himne egaa akkattiin ani amane kana booda warri OPDO keessaa jijjiirama kana qabatee as dhufe waan beekaniif waan danda'an qabeenya isaanii beekumsa isaanii Oromoof waan qusatanii qabanii akkasitti amanee dhufe. Kanaaf waan an beeku waan an yaadu Lammaa waliin bal'inaan haasofne. Kan wal mormine garuu tokkoyyuu hin jiru. Lammaan baay'ee nama dhaggeeffataa yaadannaa qabata.
akkasitti utuu jirru ABO'n nu galee ani qabeenya Asmaraatti hafetu jira. Deebi'een Asmaraa dhaqee Asmaraa irraa deebi'een karaa Maqalee dhufe achi gaafan dhufu dubbiin jijjiiramee na eegee inni lammaa waliin haasa'eyyuu himannaa ta'e natti dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma sekuriitii Oromiyaa fa'a irratti ani qajeelloodhuma haasa'e. Amma isin reefu lafayyuu hin qabanne jijjiiramni kun humna keessan faffacaastanii hin dandeessani. Waan nageenyaa kana dura Oromiyaa irratti hojjedhaa Finfinnee dabalatee. Yoo inni nagaa guutuu qabaate Oromiyaan Itoophiyaaf center of gravity dha. Isa kaan ni harkisa. Achirraa kaanee isa kaanis nageenya isaa akkasitti eegama. Achi immoo biyyoota ollaa. Muuxannoo Getaachoo Asaffaa fa'aa akkamitti Sudaan irratti akka hojjetanii, Jibuutii irratti maal akka hojjetanii, Keeniyaa irratti, Kibba Sudaan irratti dhiibbaan isaan qaban maal akka ta'e kana walitti himne jechuudha. Akkasii immoo gara ollaatti deemna. Nageenyi ilma namaa hundaaf barbaachisa. Oromiyaa barbaachisa. Waan nageenyaa irratti isin faana hojjedhaan jedha. Akkasitti Asmaraadhaa deebi'een turre nan hidhame jechuudha. Yeruma sana jechuudha. Asmaraadhaa deebi'een turre. Waggaa 3 kan manadhaa turtan yeroo jechuudha. Yeroo sana waggaa tokkoon ture isa dura. Isa booda naata waggaa 2 ture. Ergasii booda akkam carraan biraan uumamne waliin hojjechuuf walitti dhufu. Hin haasofne gaana namayyuu haasofsiisne ni deebi'ee yeroo tokko qofaa kanaan dura himeera. Muummichi ministeeraa Dooktar Abiy na waamee ni baata mana hidhaatiin an jedhe akkuma inni jedhan ba'e jechuudha. Natti fakkaata murteedhuma isaatiin waan hin ba'e natti fakkaata. Maaliif addaan kute abbaan alangaa himannaa isaa utuu murtee bira hin ga'in akkasitti han ba'e. Isa dura. Carraa waliin hojjechuu irratti wanti haasoftu dhufuun hin jiru. Carraa isaanis karaa keessanis. Carraan isaan argamne. Egaa haa ta'u ergasii booda inni sun akkuma jirutti darbamee haa jennee haa fudhannu tariitii amma waa'ee adda bilisummaa Oromoo yeroo kaasnu waan baay'eetu mataa keenyatti nu dhufa waan ta'eef egaa namni guddaan obbo Daawud Ibsaas yeruma tokko dhuftan miti Eertiraadhaa wal faana. An dursee yeroo lama deddeebi'as malee dhaabni yeruma tokko gale. Ani lammaatti yeroo 2-3 deddeebi'eera dursee. Mee amma adda bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti maalirra jira? Sochii akkamii taasisaa jira? Yeroo ammaa akka waliigalaatti sochii akkamiirra jira jettanii kaastu? Isinis dhuunfaa keessaniin dabalatee mee waan jiru nutti himaa? Qabsoon karaa nagaa rakkoo keessa jira. Danqaa keessa jira. Sababa adda addaatiin tokko dirree siyaasaa mootummaatu dhiphisee waajirri keenya gullallee qofatu banaadha. Walgahii gochuu hin dandeenyu akka fedheyyuu deemne gullallee qofatti gochuu dandeenya. Nageenyi hin jiru innis danqaadha. Nagaa fi dhugaan beektaa adda addan bulanii nageenyi hin jiru Oromiyaa keessa. Otoo mootummaan gadhiisayyuu amma baadiyyaa akka feetetti deemtee waan feete gochuu hin dandeessu. Qaala'insa jireenyaa warri kun walitti dabalamanii qabsoo karaa nagaa kana rakkoo keessa galchaniiru. Immoo qabsoon karaa nagaa kuni qormaata hedduudha qaba. Qabsoo isaa hidhannoo caala qormaata hedduu qaba. Qabsoo karaa nagaa keessatti hooggantoonni duradha jiru. Frontiradha jiru. Qabsoo lolaa keessatti jeneraalonni duubadha jiru beekte. Galagalchuudha. Waraana isaa leexaatu dura jira. Lamaanuu faallaadha. Faallaadha. Wareegamni isaa akkasitti guddatama. Hanjaalbatteef argite. Warra jajjabootu dura jira. Qabsoo karaa nagaa yeroo ta'u. Qormaanni isaas hedduudha. Kanaaf yeroo tokkotti amma waan hin taaneef barayyuu hin ta'u jedhanii kadhiisan miti. Wanni sana qorumsa sana fudhachuudha qabda jechuudha. Muuxannoon addunyaa akkasuma. Warri beekamani qabsoo karaa nagaa irratti homayyuu baala tokko warri murre ni ajjeefamani. Mahatma Gandii faanii ajjeefamani. Maartin Luuter King faanii ajjeefamani. Otu jeneraala ta'aniiru ta'e waraana dirree dhaqanii du'uu dhiisuu malu. Waraanatu dura bobba'a. Isaan booda jeneraaliin du'achuu qoomiti. Garuu galagalloodha. Kanaaf qabsoon karaa nagaa amma rakkoo keessa jira. Kana booda hin barbaachisu kan jedhamu miti. Itti jirra jechuudha. Immoo kan hojjennus jira. Waajiruma tokko sana keessatti kan hojjennu jira. Alatti nama argina. Ani karaa kanarree karaa dheeraan deema magaala kana keessa guyyaatti amma kiiloomeetirii 20 kiiloomeetirii 15 deemaa naman dubbisa. Karaarra yeroo dhaabbadhe nama haasofsiisu kana. Ani waan qonnaa koo, waan daldala koo, waan barnoota koo waan hin haasa'uu qabu. Kan hin haasa'uu danda'u waan Oromooti. Jechuun waan hin jedhuun qabu biraa jaalladhe miti. Kana natti gurgurii kana narraa miti jechuun danda'u. Hojii matti bobbaataniirta. Halluu kumaan deemtu konkolaataa hin jiru.
maal naa godha konkolaataan utuu jiraateyyuu. Namni adda bilisummaa Oromoo konkolaataa qaba. Utuu jiraateyyuu amma Finfinneetti eessan ittiin naqa. Nayyuu hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf karaa adda addaa itti jirra. Karaa qabsoo hidhannoon socho'an sanaa yeroon itti galaa jedhamee jira. Yeroon itti dhiisaa jedhama. Waan meeqa kaa waan ta'eef meesa kana to'ifannoo gootanii natti tola. Kan nageenyaa kan dura shanee kan jedhamu hin jiru. Waraana bilisummaa Oromooti. Shanee Itoophiyaan beektaa? Maqaa ati hin qabne sii baasuudhaan beekamtuudha. Shaneen maqaan isaa fokkisaa waan ta'eef miti. Maqaa kabajamaadha. Shan jechuun Oromoof maqaa kabajamaadha. Garuu maqaa isaanii miti. Isaan takkaa nuti shaneedhaa jedhanii beekanii nuti waraana bilisummaa Oromooti jedhu. Waraana shanee jedhu adda bilisummaa Oromoo quban qabu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootu jira. Amma hariiroon qabu adda bilisummaa Oromoo waliin quba qabda adda ba'aniiru. Isaan karaa lolaatti jiru. Inni guddaan rakkinni inni guddaan mootummaatu kontirooliin isaa laaffate. To'annoon isaa vaakiimiitu jira. Amma bara Ihaadig fudhadhu. Mootummaa badaa Oromoof hin taane keessumaa istiraateejiidhaan Oromoo balleessuuf kaka'e. Garuummoo mootummaadha. Hubatteetta? Mootummaa badaa garuummoo mootummaadha. Hamma gandaatti to'ataa jechuudha. Yoo mootummaan sitti hin bu'iin namni sitti bu'uu danda'u hin jiru. Hubatteetta? Yoo mootummaan dhimma sirraa qabaate, yoo si ajjeeses, yoo si hidhes, yoo bakka buuteen kee dhabames, yoo biyyaa si arees kan kana gochuu danda'u gaafa sana mootummaa qofa. Amma qaamni aangoo qabu meeqa akka ta'e iyyuu hin beekamu. Kuni to'annaa mootummaan nageenya irratti qabutu laaffataa ta'e jechuudha. Isa kanaafidha. Sirna dhabuurra sirna badaa jala buluu wayyaa jedheen amana. Sirna dhabnummaan akka malee uummata miidha. Keessumaa uummata hiyyeessa miidha jechuudha. Sigalee dirqama isaa fi mirga isaa hin beeku. Eenyu akka isaa dhabuun beeku. Eenyu akka isa saamuun beeku. Dhufeeti namni shanjaabuu dhufee mana qotee bulaa tokko taa'eeti nuu qalii jedhu. Isa qaluyyuu qotee bulaa sana fidee qalamiti dallaa dhaqanii kana nuu qalii jedhu. Isanni ittiin qotee ijoollee isaa guddisu. Kuni guutuu Oromiyaa keessa jira. Keessumaa asii ka'ee kunoo Finfinnee kanaa ka'ee lafa warra Maccaa kana amma immoo lafa warra Tuulamaa Ammayyaa Salaalee gara bahaatti babal'atee rakkinni akkasii jiraachuu. Oromoon rakkina guddaa keessa jira. Sigalis naagalee garuu gama keessaniin kan hin barbaade amma tariitii waa'ee caasaa mootummaa inni akkuma jirutti ta'ee gama keessaniin isin to'achuun hin danda'amne maal hojjettan isin immoo gama keessaniin sanarratti. Fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo amma hidhatee jiru hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo irratti nuti hojii hojjechuu hin dandeenyu. Hariiroo hin qabnu. Nuti addi bilisummaa Oromoo yeroo hunda akka jedhu rakkinni nageenyaa han Oromiyaa qofatu hin ta'in han biyya kana mariidhaan furamuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo ejjennoon isaa mariidhaan furamuu qaba. Han waraana bilisummaa Oromoo qofatu hin ta'in inni booda eegalame han faannooyyuu walitti bu'iinsi xixiqqaan yoo jiraate kan kana achi kategorize already walii galteen tokko jiraan Pretoria hojiirra hin walakkaansa isa kana dabalatee wal dhabdeen siyaasaa kan gara lolaatti hin ceene yoo jiraate mariidhaan furamuutu karaa milkiiti. Humnaan ka ta'u hin jiru. Isa kanaaf immoo iyyuu addi bilisummaa Oromoo qooda qaba. OFEKOon qooda qaba. Jaarmiyaan Oromoo hin ta'in kaan qooda qabu. Mootummaan immoo harka olaanaa qaba. Maaliif humna waan qabuuf. Humna qabaachuun isaa waanuma jiruudha miti mootummaa waan ta'eef. Humna qaba. Isa nuti jennu kana caalaatti tarkaanfachiisee isa kan dhiisee obsee bakka itti humnaan fayyadamee sirreessuu danda'u jiraate immoo humnaan fayyadamee masa shiftaa nama saamuusaa jennu kana. Si galee isa kaayyoon qabaa kaayyoo kun galmaan ga'uu fi hidhannoodhaan jedhu immoo jalqabanii turan miti waraana bilisummaa Oromoo waliin marraa tokko ta'anii Zaanzibaaritti mari'atanii turani. Zaanzibaar natti fakkaata. Isa kana itti fufanii yeroo tokkotti waan milkaa'u hin jiru. Waan akkasii kun yeroo duraa namni walitti gufachuu danda'a. Walitti mufachuu danda'a. Falli immoo hin jiru irra deebi'anii mari'achuu malee. Keessumaa akkatti amma Oromoon jiru waraana bilisummaa Oromoo qofa faana utuu hin ta'in Oromoo dhumti hundi mari'achuudha qabaachuu. Aniifatu mari'achuu qabna jechuudha. Waan Oromootti deemaa jiru baay'ee hamaadha. Kanaaf qooda adda bilisummaa Oromootu qaamiti. Dabballoota isaa deeggartoota isaa nageenyaaf akka amanamaa ta'an nageenya biyya akka bu'u. Qofaa isaa immoo maa gochuu hin danda'u. Dhuguma ta'e waan warri kaafaa lallaban yeroo hundaanan dhagaa Oromoon mari'achuu qaba. Rakkina isaa taa'ee furachuu qaba. Walakkaayyuu otoo halagaan hin dhagahin keessuma isaatti furachuu qaba akka jedhu kuni isa gara fuulduraatti illee dhumarratti Oromoon kanumaan xumurata bara isaan beeknu malee takka qawweedhaan rakkoo isaan hin furatu kanumaan xumurata jechuudha. Ayyee yaada bilchaataadha inni kun yaada baay'ee gaariidha. Adda bilisummaa Oromoo akkasitti amana.
Kanaaf addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo hidhatanii bosona jiran homaa walitti dhufeenya hin qabu jechuudha. Dhimmi isaanii nu ilaala. Maaliif Oromoo irraa hidhatu isaanii ilmaan Oromooti. Walakkaan isaanii obboleessa keenya, ilma obboleessa keenya, walakkaan isaanii jaallan keenya. Kan bishaan mala qadada koddaatti walii keenya dhugne nuti gallee isaan hafani. Dhimmi isaanii nu ilaala. Milkaa'us milkaa'uu dhabus dhimma Oromiyaati miti. Dhimma isaanii qofa miti dhimmi sochii waraana federaalaa nu ilaala. Maaliif biyya kana keessaa miti kan sossa'u. Oromiyaa keessa sossa'u waan Oromiyaa nu ilaala. Nu yaaddessa. Yoo gaarii hojjetan ni gammanna. Yoo badaa hojjetan nu yaaddessa. Si galee waliin dhajeenyu hariiroo waliin hin qabnu jechuun dhimmi isaanii nuun ilaalu jechuu miti. Dhimmi Dooktar Abiyyi guyyaa guyyaatti tarkaanfii fudhatan nu ilaala. Karaa negatiifis haa ta'u karaa pozitiifi. Isa tolee ni gammanna. Isa hammaate immoo karaa itti nu godhamne ibsa baafna jechuudha. Kun sirrii miti jenna. Kanaafuu waan Oromiyaatti ta'u hundi nu ilaala jechuudha. Isaanii amma maaliifan kana kaase kolonel amma Jaal Daawud Ibsaa yeroo akka galaniif waraana waamanii turan ni yaadattu deeman yaada dhimma isaanii abbaa gadaa fi uummata Oromootti kenneera akka jedhu kaasanii turan dubbii sana. Yeroo sana warra amansiisanii galchuun hin danda'amu ture hundumaa kennee dhiiseera jechuu sanarraa nagaan kun waan isin amma jettan mariin kun jabaatee itti fufee amma isin waan baay'ee bilchaataa waan biyyaaf fayyadu kaasaa jirtu maree irraa abdii kutuun hin barbaachisu amma dhumaatti itti adeemamuu qaba ka jettan sun waan ijoodha yaada hin danda'anu ture laata tarii waan kana. Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo qofaasaa galaa jedhee ajajee galchuu hin danda'u. Maaliif namni inni qaxaree hin jiru akkuma isaa qabsaa'e namni hunduu kaayyoo qaba. Ati galii ati deebi'i namni inni jechuu danda'u yoo mindaadhaan qaxareera ta'e. Namni kaayyoodhaaf dhufe isa immoo ati nu dura taa'ii jedheeti filate. Isaanumatu filate walakkaan waraanuma sanatu filate. Irraa buusuu danda'a ture gaafas. Qofaasaatu hin ta'in Hayyuu Dureen kun nuun ta'uu jedhe irraa buusuu danda'a ture. Qofaasaatu hin ta'in miseensota dabballoota waliin fakkeenyumaaf ansiin jedhe. Malee isayyuu miseensumaaf waraanatu filate Hayyuu Duree akka ta'u. Inni galati hafeeti jechuu hin danda'u akka pirinsipiliitti. Lammataa waraanni suni akka galuuf Asmaraatti walii galtee ta'a. Akka hidhannoo hiikkatee galuuf. Inni Asmaraa jiruyyuu gale. Silaayyuu hidhannoo iyyuu hin qabu hidhannootti leenjiinu qofaadha. Inni immoo ka Eertiraati. Galee moonaa leenjiyyuu seenee as haaromsa fudhatee. Hirni tokko tokko haa jiraatu malee inni akkuma jedhametti raawwatame. Sanaa achi otuu walii galteen kun hojiirra ooluun jalqabiin mootummaan waraana bilisummaa Oromoo dirree jiru irratti lola labse jechuudha. Walii galteen sun hojiirra oolu taanaan akkatti waraanni kun galutu hin jiru jechuudha. Hayyuu Dureen kan dirqamee fi kana. Galii jedhee ajajee galchuu hin danda'u. Maaliif namni callumadee ati gali kottottee hin galu. Walii galteetu jira. Walii galtee sana fudhateera waraanni bilisummaa Oromoo. Walii galtee adda bilisummaa Oromoo mootummaa waliin taasise Asmaraatti fudhateera. Walii galteen sun cabe. Asmaruma teenyeeti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaatti akka hin dhukaasnee jennee labsine. Faallaasaa mootummaan immoo waraana irratti lola labse jechuudha. Akkasitti mootummaatu cabse malee gama abaawwatiin waan dabeen jiru gaafas. Dabee caalayyuu kan kaasuu barbaade isaan kanaafidha jechuudha kan isaan abbaa gadaa fi Oromootti kan kennanii kenneeradhanii kan kee harka fudhatan kanaaf ture. Yoo walii galtee suni hojiirra hin ooliin waraanni suni haa galu ka jedhu anuu hin amanu. Si galee walii galtee sun hojiirra ooluu qaba. Dursa akka mootummaa waliin walii galle bar. Dooktar Warqinee Gabayyoo fi lammaatu dhufan Asmaraa. Tartiibaan kan walii galle qabna. Inni hojiirra hin ooliin akkatti galuutu hin jiru jechuudha. Akka nama saba kana keessaa nama tokko ta'etti yeroon yaadu addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo kan jaalmarroonfaa gaggeessan waliin tokko ta'anii kaayyoo tokkoof kaayyoo sana amma jettaniif dhaabbachuun hin danda'amu marii nagaa marii biyyaalessaa jettan sanatti amananii waliin hojjechuun waliin dhaabbachuun hin danda'amu. Gama keessaniin wanti hojjettan gootan jira kallattii kanaan laata. Haga yoonaatti akka hin dhaga'utti waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon jijjiirre. Kaayyoo miti sagantaa siyaasaan jijjiirree, heeran jijjiirree, seeran jijjiirree, istiraateejii jijjiirre jechuudha. Nuti karaa nagaati bilisummaa Oromoo bira geenya jennee dhufne amma danqaa keessa akkatti jiru sila sitti meeraa rakkinni inni jiru rakkina qabsoon karaa nagaa qabu irraan deebi'u. Isaan immoo qabsoon karaa nagaa amma hin danda'amu mootummaa kana waliin hidhannoodhumaan lollee mootummaa kana aangoorraa buufne bilisummaa bira geenya jedhanii istiraateejii qofaan adda baane kaayyoon isaanis Oromoo bilisoomsuudhaan Oromiyaa bilisoomsu. Istirateejiin ittiin garuu bakka sana ga'u quba wal qabdu amma isaanii wajjin. Akkamitti quba wal qabna? Akkatti quba wal qabnu hin qabnu isaan ajaja mataa isaanii qabu. Nuti immoo bulchiinsa mataa keenyaa qabna. Dhimmi isaanii immoo nu ilaalaa dheessitti meera. Sochiin Oromiyaa irra waan godhamuuf. Dhimmi waraana mootummaas nu ilaala. Dhimmi tarkaanfii mootummaa fudhatus nu ilaala.
Baay'ee gaariidha. Gamma maaliif isin nama muuxannoo dhaabbata Dimookiraasii Uummata Oromoo OPDO keessatti kaayyoo dhuunfaa fudhattan malee qabsoon akka ulfaatu akkam akka dhaa'u maal akka ta'e gatiin baasamu maal akka ta'e nama argitanidha. Nama muuxannoo qabdanidha. Biyya keessatti waggoota 10 wayiif sanarra darbitanii ammas waggoota 10 wayiif immoo Eritiriyaa keessa turtaniis dhukkubbiisaas gaarummaasaas waa hunda nama sirriitti dandamattanii argitanidha. Dheebuun keessan garuu saba keessan uummata keessan bilisa baasuudha. Namni kallattii garagaraan adeemu iyyuu malee abjuun isaa sanuma jedheetiin yaada. Dhugaa kana garuu akka yaadame kanatti finnee uummata keenya silan waan guddaa kaaseera. Baadiyyaarraa qe'eerraa buqqa'u takkaasiisa kana gammachiisuuf isa kana gammachiisuuf jiraachuuf waan meeqa qabee gadhiisu. Inni immoo waa qabu immoo lafa xinnoo nagaan fooyya'e magaalaa kanaaf naannoo ishee ta'uu danda'a. Gara kanatti kan biyya keessatti dhufu bakka darbee rakkoon kun itti mul'atu kana furuudhaa fi maal ta'uu qaba eenyurraa maaltu eegama kolonel? Inni mootummaa keessa jirus inni mootummaadhaan ala akka jaarmiyaatti jirus jaarmiyaan siyaasaa hin taanes jaarmiyaan ogummaa adda addaa kan amantaa ta'uu danda'a kan ogummaa ta'uu danda'a jaarmiyaa adda addaatu jira miti beektonni uummati hunduu akka neeshinitti yaaduu qabaa jedheetan amana waanni irratti wal dhabnu caalaa kan waliin qabnutu guddaa oromummaa waliin qabna biyya tokko qabna hiree tokko qabna egeree tokko qabna jechuudha. Inni kuni Oromiyaan kun akka malee balaa keessa jira. Ka amma eegale miti. Gabrummaa Oromoo waliin ka dhufe ittuma fufaa ka jirudha. Hamma impaayirri kun jirtutti ittuma fufaa jechuudha. Kaayyoon isaa immoo Oromoo xiqqeessuudha. Yoo sirriitti ilaalle Oromoo ta'ee yoo dhukkubsataan ta'in Oromoo xiqqaachuu akkatti guddisu irrattidha. Adda ba'a malee xiqqaachuu isheetti namni gammadu yoo jiraate dhukkubsataadha jechuudha. Jedhamni ture Piraayim Ministeer Mallas Barifatti jedhe guddaa xiqqeessutu danda'ama jedhe. Beenishaanguliin Oromoo irratti duulchisanii hidhachiisanii Sumaalee sababa Alshabaabiin lollaa OMLF lolla jedhanii waan isaan godhan argite uummata Baalee Harargee meeqatu buqqee as amma karaarraa akka kadhatu beekta. Namni tokko hin deebine keessatti lafa sana Sumaaleetu qabatee hafe. Maaster pilaanii jedhanii Fiichee fi Hosaanaa wal quunnamsiisanii karaa Finfinnee kana Oromiyaa lamatti kutu. Oromiyaa bahaa fi Oromiyaa dhiyaa. Maaliif lafa kana Finfinneetti hidhanii lafti ka Oromootii kan keessa jiratu saba biraati ta'a. Oromoon tokko ta'ee bilisummaa isaa falmachuun abjuudha ta'a. Isa kana qeerran irratti wareegamee hambise. Ilaali mootummaan Sumaalee isuma warra gamanaa dabalatanii Gannaalee fi Waabeen madda isaa to'achuufidha qabsaa'u. Gannaalee fi Waabeen jireenya isaaniiti. Bishaaniif lolu. Bishaan immoo jireenya. Akka waliin na duraan kun galaana diimaa jechuu koo miti. Bishaan isa Oromoon siin jedha. Bishaan jireenya. Gannaalee fi Waabeen madda isaa to'annaa jedhanii ka'ani. Impaayirri Itoophiyaan immoo yoo Oromoon xiqqaate malee Itoophiyaan sekurdiin taatu jedhani. Oromiyaa xiqqeessuu irratti lamaan overlap godhani. Kan isaan ka'anii fi tokkoof miti. Warri suni dantaa isaaniif ka'anii warri kunis akkasuma dantaa isaanii impaayirratti fufsiisuuf ka'anii kana lachuufu qorichi Oromiyaan xiqqaachuu qabdi. Xiqqeenyi kun immoo eessatti dhaabbataadha. Xiqqaachaa gaafa deemte bare ni badda. Inni badda gaafa jedhamu nama ajjeesanii fixani bara. Sumatu jijjiirama. Warri reed Indiyaan sinuma jiru miti garuu ammayyuu. Badani ka jedhamu bara namni ajjeefamee hin dhumne ni jijjiirani. Saayikolojiin isaa jijjiiramnaan warri namichi jijjiirame hin jiru jechuudha. Ati Amaara taataa, kan Tigraay taataa, kan Guraagee taataa. Foon kee kun ni jira garuu ati Oromoo miti jechuudha. Oromoonni kun isa yaaddessuu qaba. Gama kaabaatiin warruma bakka tokko qofaan sitti Koonyaa Horroo qofa. Ani akka gosaatti waamuu jaalladha. Ilmaan Saglan Jaawii keessaa 6 harka faannoo jira amma. Ijoolleen isaanii afaan Amaaraatiin baratu inni hin baranne immoo dhiisee taa'aa jechuudha. Oromiyaa xiqqeessuudha. Lafa Amaaraatii jedhani. Walgahii tokko irratti hirmaadhe sirraa dheeressaa laata otoo sitti hime. Rakkoon qabu. Mootummatu waggaa 5 dura mee wal dhabdee siyaasaa Amaaraa fi Oromoo kana walitti bunnaa jedhanii jaarmiyaa siyaasaa Oromoo fi Amaaraa qophiidhuma mootummaan qopheessuun waajjiruma Piraayim Ministeerii irratti walgahiin
tokko godhamaa ture. Gama sanaan dhaabeen fa'itu jira warri kaanis jiru. Asiin immoo KFO'n ABO'n Jeneraal Kamaalis jaarmiyaa qaba gaafas. Isaanis dhufaniiru. Piroofeesar Mararaan fa'aa, Jaal Daawud fa'aa, Boleencoon fa'aa, gama keenyaan Jawaar fa'aa. Namni gurguddaan irra jira. Gama sanaanis akkasii. Gama mootummaa Oromiyaatiin ta'e akka federaalaatti dhufu Dooktar Alamuun fa'aa jiru. Alamuu Simee fa'aa. Namoonni biraas jiru. Qalaa Garbaa fa'aa turan. Mee yaada fidaa qofaatti yaada furmaataa jedhaniiti mari'anne jechuudha. Nuti sodaachaa dhiyeessine walitti bu'iinsa furmaata barbaaduudha miti. Furmaata barbaaddaa ta'e waa quqqusachuu qabda. Kan nama baaraksu dhiyeessuu hin qabdu jenneeti quqqusachaa yaada keenya eenyu dhiyeessa Jawaar nu dhiyeessa jechuudha. Gama Oromootiin. Gama isaaniitiin immoo Dooktar Dallateen amma Innoveeshin Ministeeriin gama abeni inni akka dhiyeessu gaafa ta'u yeroo jalqabu ambishinii keessan dhaabaa jedhe Mararaa fi Daawuditti akkasitti quba qabe. Shawaa keessa Oromoo ka jedhamu hin jiru jedhe. Wallagga Jimma Inubbaa warka Oromooti ka jettan dhaabaa jedhe. Adaamaa Asallaa Ciroo Gobba Oromoo ka jedhamu kana dhaabaa jedhe. Amma Innoveeshin Ministeeriidha. Innoveeshin Ministeeriin kun kana booda nama akka irratti hin hojjetu bara daa'imman irratti hojjeta miti. Natti fakkaata irra guddaa ijoollee ol guddattu irratti waa uumuu waa halaquu irratti hojjetaa miti. Akkasii miti waan isaa. Namni kun isarratti hojjeta. Dooktar Biraanuun, Piroofeesar Biraanuu Naggaa kitaaba isaa keessatti siyaasa dhiisuufan ture mana hidhaatti akkatti Oromoon waan Oromummaa yaadu Itoophiyaa diiga jedhee yaadeensi siyaasatti deebi'ee jedha kitaaba isaa keessatti bara. Oromummaatu yaaddesseedha. Amma ministeera barnootaati. Ijoollee Oromoo isatu guddisa laale. Namicha Oromummaan isa yaaddesse siyaasa dhiisuuf ture. Ana jedhameti kitaaba isaa keessa jira. Yenetsaannet goyisi qaddi ka jedhu keessa jira. Oromummaa sodaadheen Oromummaan Itoophiyaa akka hin balleessineef siyaasatti deebi'ee jira. Amma inni immoo barnoota ministeera barnootaati. Ministeerri barnootaa kun kana booda ijoollee koo irratti hojjetanii caalaa mitire. Barnoonni illee bara dhumu jedhu garuu ijoolleetu irra caalaa barataa miti. Ijoollee koo isatu guddisa. Ijoolleen koo harka isaatti kufti. Harka namicha Wallagga, Shawaa, Ilubbaaboor, Jimma Oromoon hin jiru ka jedhu sanatti kufti jechuudha. Waan akkatti Oromoo xiqqeessanii balleessan kana Oromoon yoo ciisee yaade isa wal dhabne sana har'uma galgala akka kafanaatti ofirraa gadi baafne naqneeti maaltu nutti dhufaa jira jennee mari'anna. Maatu jira. Amma immoo kan dhufaa jirutu jira. Kanaafuu rakkoowwan jiran kana akka sabaattis jabina jirus qaawwaa jirus adda baasanii beekuudhaan tokkoomuudhaan qaawwaa irratti hojjechuun waan gaariidha kan jennu akkasuma sa'a keenya waliinis deemuu fi kolonel waan bibilchaataa waan immoo saba kana fayyadus kaasaa jirra jedhee waan amanuu fi akka walii galaatti garuu hundumtiin iyyuu gita jiru gatii baaseera kan jedhu sila kaasneerra sirriitti isiniin dabalatee waan ta'eef dhugaawwan yookaan jijjiiramawwan har'arra mul'atan qaawwaawwan hanqinoonni jiran isin waan jaltakkatti dhumu waan jettaniif isa akkamitti ibsitu garuu waan jiru. Qaawwi keenya baay'eedha. Oromootu siyaasaa reefuu eegala beektaa? Qabsoo reefuu eegalaachuu miti. Falmachuu gaafuma cabuu jalqabe amma falmachuun kuni nuti isa abbaan keenya nutti mee qofaadha lakkoofna. Isa abbaan keenya akaakuyuun keenya umuriidhaan bira ga'e. Amaarriif Oromoon waggaa 500 ol wal lole. Keessumaaf Tuulamanii fi Walloo waggaa 500 ol Amaara lole. Sana booda Minilik dhufee injifate milkaa'e jechuudha. Isa kana seenaa kana ijoollee keenya barsiisuu qabna. Ufillee barachuu qabna. Sigalee furmaanni kana maali? Impaayarii dimokiraatofti. Dimokiraata ta'uu dandeessi. Piroofeesar Mararaan faan dimokiraata seenaa dhanii qabsaa'u kam nama gammachiisa milkaa'e. Siyaasaan Oromoo sivilaayizdi ta'uu qaba. Karaa ammayyaa'een. Anaa fi obbo Shimallis kaayyoo irratti wal dhabnu ifa goone waayila walii ta'uu waliin jiraachuu ani ogummaa kootii namoota beeksisa baasan caffee Oromiyaa kana eegumsa nu hoogganee tun dorgomee seene sivilaayizdi miti namni biraasiin jedha kana. Ani eeguu baadhis caffeen Oromiyaan immoo eegama. Nobatte ani immoo ogummaa kooti miilitarii. Qabsoon siyaasaan Oromoo sivilaayizdi miti booddeettafaadha. Eela gadaatu cabe beektaa?
Oromoon central power dhabe. Central power warra Abashaa Ortodoksiidha. Ifatti. Ortodoksiin kun otoo hin jirtu warra Abashaa waliin gaaf tokko buluu hin danda'an. Isatu walitti qabee jira. Akka fedhen wal mormu gaafa Ortodoksiin tuqamu wal bira dhaabbataa jechuudha. Hammina miti. Qabnaa nuti central power maadha. Gadaan central power keenya dhaama. Islaamummaan akkasii. Abbaa fedhe yoo ta'an Oromoo tokko godhee jabeessa amantaa fedhe yoo ta'u qaama fedhe yoo ta'u. Siyaasaan keenya civilized ta'uu qaba. Wal ajjeesuu, wal dhari'uu, wal dhabaaruu, wal hammeessuun dhaabbachuu qaba. Addaan bahii siyaasaa warri Rippaabilikaanii fi warri Dimokiraatii numa qabu miti. Yeroo darbe namichumti nama jiru kuni deeggartoonni isaa Tiraamp deeggartoonni isaa isa dorgomuuf isa gidduutti addaan kute sana gaafa arrabsani no amma daangaa dabartanii jedhe. Si galee amma daangaa dabartanii jedhe isuma dorgomu sana jechuudha. Kanaafi wal dhari'uun, wal yakkuun, wal baqachuun ani amma miseensi OPDO fi miseensi warra amma OPDO dura jechuu kooti namni keenya mana shayii tokko waan shayii dhuguu natti fakkaatu maaliif argeen beeku. Robattee yoo akkas ta'e baate immoo akkatti wal hubattuu yuun qabdu akkatti haasoftuu yuun qabdu. Diinummaa matu namatti miira diinummaa. Ammaani dhimma nageenyaa kana isuma horra jiru kana isa gabaasaan dhagaan irra isa warra koorraa dhaga'e ifatti dhaqee gaaf tokko mee ittiin himaadheen obbo Shimallis bira pirezidaantii Oromiyaa karaan itti seenan hin jiru karaan cufa akkatti dhaqxee itti himtuun qabdu karaan hin jiru. Inni kun jijjiiramuu qaba Oromoo keessatti. Ayyee egaa tarii kan biraa kan kaasullee barbaade gara dhumaatti fidee jira. Jijjiirama jira jedhamee kaafamu wantootni jajamuu qaban dhugaawwan dubbatamuu qaban waan isin kun sirriidha waan gaariitu hojjetame akka biyyaatti jettan jira dhumarratti. Egaa deddeebiin ilaalle akka karaan deeman hin jiru silaa haasofneerra nageenyi hin jiru rakkoodha. Dhimma malee immoo hin deemtu calmattee hin deemtu wanni ta'eyyuu. Magaalaa Finfinnee kana kan hin gammade haga isa barbaachisullee ta'uu baatu mootummaa isa kaan yeroo biraa caalaa waajjira bulchiinsa Finfinnee keessa ijoolleen Oromoo lakkoofsaan dabalteetti. Mararfannaallee namaa qabani. Isa dhugaa bakka tokko tokko amma ID fa'aa baafachuuf dhagnaa inni jiraata erga taanee nima dhagnaa miti bulchiinsa kana bira mararfannaallee namaa qabani. Akkuma qabsaatti nu ilaalanii akka miidiyaa irratti wal abaaraa oolu sanatu hin ta'in yeroo nu argani kabajaa nu qabanii lakkoofsi isaaniillee dabaleera. Warri gaditti kun warra hojjettoota gadii karaarra deeman kana haa ta'an malee namni afaan Oromoo dubbatu guddateera. Bakka tokko tokkotti keessaa qarqara Finfinnee kanatti namni daldalaa xixiqqaan afaan Oromootiin irratti barreeffamanii dabalaniiru. Immoo impaayeruma jalatti. Furmaanni inni dhumaa impaayera jijjiiruudha. Bilisoomuun. Qabsoo karaa nagaa gaafa ta'u immoo impaayerri gaafa tokkotti hin jijjiiramu. Akka amma jedhame kanatti dhawaatan jijjiiramu. Isa kana nan gammadaa jechuudha. Jireenyi dhuunfaa Kolonel Gammachuu ayyaanaa maal fakkaataa maatiin waan jedhus nutti himtan natti tola. Akkuma Oromoon jirutti jira dhibeen qabu. Maatii immoo intala tokko nan qaba. Isheen afaan hin jiraattuu fi ishii hojii mataa ishee qabdi. Kanuma. Ayyee ergaa dhaamsa. Oromoon walumaa obsee mari'atee isa kanaa duraa caalaa balaa gama kaabaatiin isatti aggaamamaa jiru dura kileer gochuu yoo qaba irratti wal falme kana gochuu kan danda'u yoo wal argedha. Balaan kun waa gamgaa dhugaadhaayyuu hin dhufaa balaan akkasii yoo dhufe maal nurra geessisa. Nuti akka adda bilisummaa Oromootti ka'amannu kan amma gama kaabaatii haasa'amaa jiru ilma obbo Shimallis Intala Gammachuu ka jedhamu hin jiru diinni Oromoodha. Eenyuu keenyaaf hin tolu. Qoqqoodamnee dhiisii tokko taaneeyyuu waan kana hambisuu dandeenya ana yaadda'ani. Argitee baay'attee qofaaf homayyuu miti. Maal amma namni isteediyeemii guutuun namni 5 qawwee qabatee dhufee ari'uu hin danda'u. Baay'atteef miti. Baay'attee waan ta'u hin jiru. Yoo ofin qopheessiin yoo ofin ijaariin isa adda irratti baatu beektee isa tokko taatu beektee isa kana qofaa hojjenna isa kana waliin hojjenna diinummaa immoo waliin hin qabu yoo hin jedhiin
bakka barbaannu hin geenyu yaaddoo kanatu Oromoo hunda akka yaaddessu keessumaa immoo mootummaa naannoo Oromiyaa akka yaaddessu barbaada. Maaliif humna waan qabuufan jedha. Malee namni tokko nama tokko miti. Humni harka isaa waan jiruufan jedha. Kanumaan jechuu barbaada. Guddaanuu galatoomaa egaa uumaan umurii dheeraa isiniif haa laatu.